Dhaggeeffattootteen oduutiin jalqabaanii mariin mootummaa Itoophiyaa fi finciltoota Tigraay jidduu taasifamu itti fufee jira jetti taantuun UN Secretary General Amina Mohammed. Dhiyeenya kana naannolee waraanii keessa geeggeeffame Tigraay, Amaaraa fi Affaar daawwatanii akkuma deebi'an Finfinneetti ibsa kennaniin aangaa'onni mootummaa federaalaa fi TPLF waliin dubbachuu himta Aminaan. Gaggeessitoonni Afrikaa mootummaa Itoophiyaa fi gaggeessitoota biroo waliin dubbachuu itti fufaniiru. Anis har'a dirreerran ture. Ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo har'a Affaar kaleessa immoo Tigraay turan. Eeyyeen kanaaf mariin itti fufeera. Walgaarreeffannaan ji'oota muraasaan dura ture amma gadi bu'eera. Amma dhugaadhuma sadarkaa fooyya'aarra jirra. Dhimma marii biyyoolessaa fi nagaa buusuu irratti waliin dubbachuun cimee itti fufee jira. And the way to peace. Oduu biraatiin manni murtii waliigal federaalaa irraa galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa facufuu abukattoon isaanii mirkaneessan. Asiin dura manni murtii olaanaa federaalaa bilis jedhe gadhiisee adoo gadi hin dhiifamiin haaf amma immoo qaamisi dhimbeenuu jechuun adoo gadi hin dhiifamiin galmeen isa cufamu. Kun waan takka hin dhaga'im ka jedhu abukattoon isaanii keessa tokko ta'e obbo Tuulii Baay'isaa oolmaarraa akkanaan hima. Manni murtii warra seeraalee isaanii dheeraa tarkaanfii fudhatee jalallee gallachiisoo osoo qabu sana osoo hin godhin galmee cufee jiraatu falmii itti fufuu hin dandeenye qofa. Abbaan alangaa immoo maaliif akka isaan hidhaman qoratee gabaasa naafaa dhiyeessuu jira. Abbaan alangaa ofii isaatii hidhee jira. Namuma hidheen qoradhu naa dhiyeessu jechuun waan bu'aa qabu miti haa ta'u garuu galmee cufamee jira. Jarri hin gallachiifamne manuma hidhaa deebi'an jechuudha nama sadiidha. Namoonni hedduun gara miidiyaa hawaasaa kan irratti suura isaa maxxansanii Koloneel Gammachuun gadhiifamee jedhanii kun sobaa jechuu. Kijiba waan akkasii dadhabne namni mana murtii dhufee ilaaluun sodaata. Oduu lafa uummanni kun fuudhee gadi wannu kana barreessuun galuu dide. Hin kijibanii. Nuyi ganaa ofii keenya achi oollee baanee maaltu dhalate jennee deemnee dhannee mana gaafannee mallee Koloneel Gammachuu daqiiqaa 30 dura ilaallee jira. Mana hidhaadha jira wanta akkasii illee. Mani murtii akkamiinree galmee isa cufka'is gadi hin dhiisin? Dogoggoraan jedhee bari manni murtii galmee cufuun akka keenyatti nuti fudhanne sana ittiin doonne dhufanii jiranii yeroo yaa'uudhaan jedhe maal gootaan itti waan nama himuufillee nama hubachiisuufillee nama. Kun beekamaa asiin dura mani murtii takka galmee cufe kan namni kuniin bilis ta'ee gadi hin dhiifamin. Takkumayyuu ani waggaa 20 hojjedheera ogummaa seeraatiin takka abbaa seeraa takka bukaatoo ta'ee takka barsiisaa ta'ee illee mudatee dargaggooti jedhillee kana siin ayyamu. Ammoo maal jettanii guyyaadhaan waan haaraa barachuu jira. Amma akka bukaatoo isaanii maal ta'uuf deemtan tarkaanfiin itti aanu maali? Akki eegnetti manni murtii godhe gargar waan ta'eef mee boordeemnee maamiltoota keenya wajjin dargaggoonnee waliyyannaa yookaan immoo adeemsa irraa deemnaa kan jedhu mari'achaa jiru. Manni murtii eenyutu akka sidhe hin beennuu jedhanii kunin waan jiramoo? Waan baay'ee hin beennuu manni murtii mootummaatiidha jechuu hin dandeenyu jedhan ofii masaaniiti garuu kan hidhe mootummaadha. Kana qulqulleessuuf filaa gahee mana murtii ture. Abbaan alangaa warra Oromiyaati jedha garuu immoo qabatamaan kan hidhee jiru immoo poolisii federaalaati. Am galmeen cufam ka isaa qof moo ka Abdii Raggaasaa faalleen kanu? Abdii Raggaasaa bilisa ta'ee ta'a bareegeetti bo'annoo kan ta'a deemsa iyyuu hin qabu inni erga bilisa jedhamee. Ayyee ulfaadhu obbo Tuulii. Ayyaa ta'e nagaan. Dhaggeeffattootteen oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii yuunivarsiitiin Finfinnee afaan Swahilii barsiisuuf akka jiru beeksisa. Afaan Swahilii biyyoota Afrikaa bahaa keessatti bal'inaan kan dubbatamu yoo ta'u gamtaan Afrikaa afaan hojii isaa keessatti akka ta'u murteessee jira. Mootummaan Ameerikaa biyya Soomaaliyaatti deemokiraasii dhugoomsuu keessatti aangaa'ota gufuu ta'anirraa jettu irratti qoqqobbii viizaa kaa'uu akka jirtu beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken qoqqobbiin kun geggeessitoota warra mormitoota irratti humna fayyadamuun dhiibbaa taasisan irratti kan raawwatu jedha. Soomaaliyaatti filannoon yeroo itti geggeeffamuu qabu erga dabree waggaan caalee jira. Badhaasa Noobeelii nagaa kan injifatte Malaala Yusufzaayin baratoota Indiyaa hijaaba uffatanii daree galuun mirkeen jedhanii falman akka deeggartuu himte. Baratoonni kunneen torbaanotaaf falmiitti kan jiran yoo ta'u hijaabaaf jecha kooleejii irraa dhorkamuun isaanii waan nama naasisuu jetti Malaalaan. Waldhabdeen uumam kanaanii kutaa bulchiinsa keessatti babal'achuun walitti bu'iinsi amantaa uumamee jira. Kan irra kan ka'e manneen barnootaa guyyoota 3 cufamanii jiran. Koolombiyaatti roob cimaan booda sigiig lafa uumameen yoo xiqqaate namoonni 11 lubbuu dhabuu himan. Balaa uumam kanaanii manneen jireenyaa hedduun barbadaanii namoonni 35 ammoo miidhamanii wallaansa argachaa jiran. Lakkoofsi namoota du'anii dabalaa deemuu danda'a yaaddu jedhuu jira.
Naannoo Amaaraa godin Kib Gondariitti hidhatoonni haleellaa man hidhaa godinicha jiran irratti raawwataniin hidhamtoota 139 miliqsanii meeshaa waraanaa saamuu odeeffan. Haleellaa kan hordofee man hidhaa aanicha jiru sirreeffamtoonni seeraa miliqfamuu fi saamichi raawwatamuu bulchaan itaana godinichaa Xilaa'uun Dajanee BBC'tti. መቄት ከስሜን ወሎ ወረዳ መቄት አና መቄት ጎዲና ወሎ ካባ አከሱመስ ጎንደር ኪባ ኬሳ ባህኒ የሮተኤፍ ሌንጂ ኢድሌን አላተ ፍዳታ ከቱረኒ ጎንደር ካባ ንፋስ ማውጫ ኤከን ኬሳ ሰዓቲ ሰደቲት ሲኖ ትራኪ ፊ ኤፍኤስአርቲ ፊአመኒ ሴኑዳን ቡፈተ ላይ ጋይንቲ ፊ ዋጅራሌ ፖሊሲ መጋላ ንፋስ ማውጫ ጨብሰኒ ሂደምቶኒ ኢበቶኮፍ ሶዶሚ ሰገል akka gadhiifaman taasisaniiru meeshaalees saamanii poolisoota sadiis madeessaniiru. Jarri kun wacha badii isaanii kana babal'isuuf yaalanis opereeshinii waraanaa waloo milishaa fi humna addaa miseensota faannoo jaalala biyyaa qabanii fi olaantummaan seeraa akka kabajamu barbaadan waliin tumsuun gaggeeffameen diinni kun kaan dhabamsifamanii kaan ammoo harka akka kennatan taasifameera. Amma 16 kataan ajjeefamanii 21 kataan ammoo nagaan akka harka kennatanii fi booji'aman taasifameera. Hidhamtoota seeraan ala akka gadhiifaman taasifaman keessaas 65 ol kataan akka mana hidhaatti deebi'an taasifameera. Humni waloo kun garee kana keessaa miliqanii warra hafan adamsee funaanaa jira. Kaayyoon isaanii saamicha nageenya booressuu fi hokkora uumuudha. Diinni kana yaade osoo hin milkaa'iniif to'atameera. Amma haalli jiru tasgabbaa'eera. ዞናችን ሰላም ባለበት ሁኔታ ላይ እንዳለ ሆኖ ኮሚሽነሪን ኮሚሽኒ ፖሊስ አማራ ታኮላ አይፎክሩ eenyummaa hidhattoota leellaa kan raawwatanii ilaalchisayuu dubbatu gochicha kan raawwatan fannoo adoon taane garee gurmaa'ee maqaa fannootiin daldaluu jedhu. Dargaggoonni hidhatan bakkeewwan garaagaraa akka Walloo Kibbaa, Laallibalaa, Laastaa akkasumas Gondor Kibbaa keessaa babbahan faannoodha jedhan kana raawwataniiru. Wanti ta'e garuu faannoo kan bakka bu'u miti. Mana hidhaa irratti dhukaasa wal irratti banuun hidhamtoonni akka bahan taasisaniiru. Lammaffaa immoo buufataawwan milishaa fi poolisiitti seenuun kuusaa meeshaaleetti cabsuun saamaniiru. Warri kana raawwatan kun faannoo osoo hin taane nuti faannoodha warra jedhanidha. እነኚህ ፋኖ ሳይሆኑ ፋኖ ነን የሚሉ ናቸው። Xumuraanii Itoophiyaa keessatti dhimoota biyyaalessaa fi tokkummaa biyyaalessummaa irratti mariin biyyaalessaa gaggeeffamu koomishinii hundeessuun ifoomee jira. Dhiyeen kana mani maree bakka bu'oota uummataa namoota kaadhimaman 42 keessaa namoota 11 filatee ture. Mani maree kun yookiin mareen kun qaamuun dirmaachisee gaggeeffamuu qabaa yaada jedhu paartileen hedduun ibsaa turan. Haa ta'u malee addi bilisummaa Oromoo agammaa waamicha hin argannee jedhu dubbii himaan isaanii Lammii Gammachuu. Waanuma marii kanaayyuu anammaa akka jaarmiyaatti waan beeku hin qabnu waan nu hubatamuu qabu akka jaarmiyaatti mariin kun tariitii mariima ofii isaanii godhataa jiran ta'uu danda'a. Kun immoo jaarmiyaan tokko of danda'ee godhachuu danda'a. Marii mootummaan ofiin godhatu ofiif godhataa jiru ta'uu danda'a. Kana keessa waan an beeku hin qabu diiteelii isaa waan an ta'eef mariin siyaasaa akka barbaachisu ni amanna. Garuu waan marii hamma ta'ee koomishinii hamma filamee jedhu kanarraatii waan quba qabnu hin qabnu jechuudha. Yoo waamichi isinii taasifamuu baatellee waan amma mootummaan gochaa jiru adeemsa marii biyyoolessaa amma mootummaan qopheessaa jiru kanarratti yaada akkamii qabdu isin? Dhaabumti keenya hoogganoonni isaanii haala akkamii keessa jiru maal keessa inni jiru jedhu ifaadha uummanni Oromoo kan beekudha. Kanaafuu armaan dura inumaayyuu mariin siyaasaa haa ta'u jedhee kan irratti hojjetaa turee fi waamicha godhaa kan ture adda bilisummaa Oromoo fi dhaabbilee fakkeenyaaf akka Koongirees Federaalistii Oromoo fa'aa ture. Kanaaf waan haaraa waan nu ajaa'ibu miti garuu dura waan hojjechuu qabnuuf dubbachuu qabnu dubbanneerraa kanuma jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromootaan bakka bu'ee ka jedhee marii biyya kana keessatti ta'urraa qooda fudhachuu dhabuun keessanii miidhaa akkamii qaba? Mariin haala qabaa, akka qabaa. Muuxannoo biyya eessaa keessattuu mariin ulaagaadha qaba. Ulaagaa isa kamiin akka mariin kun gaggeeffamaa jirus maricharraatii gadi fageessanii waan hin beekneef irratti dubbachuun ni ulfaata. Garuu uummata Oromoo bakka bu'uurratti miidhaa tasa ni qabaata jennee yaadnu. Maaliif waan inni amma miidhamaa jiru kanaan olitti waan uummata Oromootti dhufuun jiru kan kaleessaa sanarraa waan addaa waan ammatti amma inni jiruuti beela uumamaa namtolchee ta'e jedhamee immoo uummata Oromoo beelessuu irratti uummata Oromoo immoo akka baalaa harcaasaadha jira sirni kun akka baalaa guyyuu uummanni Oromoo abbootiin duudhaa fi eenyummaa Oromoo qabatanii ta'an fakkeenyaaf
abbootiin gadaa karrayyuu dabalatee bakkoota adda addaatti uummata Oromoo dhumaati jira. Uummata nuti anarra kun anii kun qabsaanan qabsaa'aaf jedhullee dabalatee uummanni Oromoo akka baalaatti guyyuu harca'aa jira. Kanaafuu addatti waan haaraa dabalu waan qabu natti fakkaatu. Tole galatoom. Durtaan Koongireesii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaan adeemsi marii biyyaalessaa kun ka'umsirra rakkoo qabaa jedha. Namoota miseensa Komishinii Araaraa keessa filataman irra kaasus la ta'uu qabaa ka jedhu akkanaan ibsa. Namoota sana ta'uu dhiisuu miti. Namoonni sun attamitti dhufanii attamitti deemuu danda'u garee maaltu isaan fide attamitti dhufanii maal gochuu danda'u garee lachuurraa kan adda ta'e garuu paartiitti dhufee waan akkatti hojjete. Akka aadaa biyya keenyaatti immoo jaarsummaa garee lachuun lakkaawwata. Amma gareedhuma tokkotu jaarsa lakkaawwate koottaatiitti qooda fudhadhaa. Aadaan keessa guddadhetti garee lachuutu lakkaawwata jaarsa jiddu galeessatti. Jiddu galeessatti waan bade natti fakkaataa jechuukooti. Lama gurguddaadha. Tokko hunda hammachuutti amma garee tokko duwwaadha kan amma deemsisaa jiru. Lammaffaa immoo bilisa ta'ee ijaaramuutu irra jiraadha. Akka malaallutti kana duras wanta akkasii biyya kana keessa yeroo baay'ee ture. Rakkoo biyya kana waan kun nutti fakkaatu akka amma deemaa jirutti. Kophaa keessanitti hin deemina. Rakkoon biyya kana bal'aadha. Isa jedhu lafa keenya gaafannee ammoo natti nun deebifne. Rakkoo biyya kanaa warri qeesii fi warri sheekii warri jaarsolii biyyaasii warri abbaan gadaa jedhamanii warri beekaa biyya kanaa jedhamanii warri faranjii dadhabeetu ta'aa jira galee rakkichi rakkoo guddaa rakkoo bal'aadha. Rakkoo waggaa 50 wajjin deemaa turedha. Oosa duriilleetiif hin furamuu jechaa jira. Furamuu waan utuma lafaayyuu kaane badeessiin jechaa jira. Nuti waan karaa kana waan jiru isuma dur qabannee deemne wanti kun hunda hammachuutu irra jira. Wanti kun bilisa ta'uutu irra jira. Karaa kanaa wanti qabnu qaama bilisa ta'e qaama hundammoo hammachiisu ta'uutu irra jira. Isa jedhu qabannee itti fufna. Amma dandeenye karaa nagaa qabsoo keenya itti fufnee filannaa biraan qabnu. Amma jiru kanatti waan fudhannu hin qabnu. Barreessinee muummicha ministeeraa waajjira isaattis galchineerra paarlaamaa biyya kanaattis galchineerra karaa nama deemamaa jiru hin baasu. Hunda sammachaa hin jiru. Garee bilisa ta'es miti. Karaa kanatti deemuun rakkoo biyya kanaa hiikuu hin danda'u. Isa jedhu barreessinee lafa keenya galchineerra eeggachaa jirra. Gaafa nuu deebi'ee yookiin immoo nuu deebisuu dhiisanii gaafa gar tokkotti deemanii ilaallee waan gochuu dandeenyu irratti mari'anna. Ammaaf garuu wanti rakkoo biyya kanaa hiiku dhufaa jira, lafaa ka'aa jira, ijaaramaa jira waan jedhu hin qabnu nuti. Biraatiin Senegaal taphatoota waancaa Afrikaa biisaniif argamsiisaniif mataatti doolaa Ameerikaa 87 fi laf kenniteef lafti ka kennameef magaal guddoo biyyattii Dakarii fi dhaattuu magaalichaa. Dhageeffatooteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kanaa dhukkubii hiyyeessaa madaa bineensaa hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisaa. Sagantaa kan ka qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Deevis Masaaruu keessaniif dhiyees an asli galgalooti dhagborisaatti akkana nagawa akee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaa dhan bulaa.